Shama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamiin egaa fayyaa jirtu har'a qophiin qabanne jechuudha waa'ee jechuudha interneetii irratti jechuudha namoonni hedduun keessaan na gaafachaa turtanii akkamitti interneetii firii interneetii akkaataa itti fayyadamnu akkasumas akkaataa jechuudha waayifaan alatti jechuudha manuma keenya keessa teenye jechuudha wantoota hojjechuu dandeenyu interneetiidhaan jechuudha interneetii firii ta'e jechuudha daataa yookaan paakeejii tokkoon alatti jechuudha kan ittiin hojjennu nagaafachaa turan jechuudha interneetiiwwan kanarratti jechuudha namoonni hedduun keessattuu barattoota jechuudha namoonni hordofaa jiran jechuudha kanaaf jechuudha barattoonni ittiin barachuudhaafis ta'e akkasumas tiitoriyaalii barnootaatii fi kanneen tokko tokko jechuudha irraa laallachuudhaaf wantoota barbaachisaa waan ta'eef jechuudha inni kun keessaan nagaafachuu keessaniif baay'ee galatoomaadha anis hojjechuus barbaadeen ture garuu gama keessaniitiin yaadni keessan naaf dhufuudhaaf jechaa jechuudha yaada keessan kana isin argisiisuu barbaada jechuudha kanaaf inni kun aappii tokko jira jechuudha kanaan booda jechuudha waayifaadhaaf jettanii mana namaa dhaquudhaan akkasumas wantoota jechuudha fageenya jiruun jechuudha fageenya wajjin deemtanii wanta tokko daawulood godhachuudhaaf dhiibbaa yookaan yeroo isin irratti guba ta'a jechuudha kanaaf anis wanta kan ittiin fayyadamaa jira jechuudha ammallee kun akkuma argitan achirratti yoo argitan 4G godheen data yookaan paakeejii tokkoon alatti hojjechaa jira jechuudha isa kana jechuudha isa kanan fayyadamaa jira jechuudha kanaafuu namoonni hedduun jechuudha YouTube'daas ta'ee wantoota gurguddaa jechuudha paakeejii hedduu namarraa nyaatan jechuudha san fayyadamuu barbaada kanaaf isa sanaaf furmaata kan ta'u jechuudha isiniif fideen jira jechuudha kanaaf warra namoonni viidiyoo keenya kanaaf harootaatiin like share subscribe gochuudhaan jechuudha namoonni miseensa keenya hin taanes affeerraa jechuudha miseensa keenya ta'uudhaaf kanaafuu andra osoo viidiyoo keenya inni eegalin dura like gochuudhaan yaada yoo qabaattan koomentii kenna akkasumas wantoota biraa kan isiniif qophaa'u yoo kan jiraatu ta'e jechuudha gama keessaatiinis na dubbisuu dandeessu yookaan koomentii YouTube kana jalattis barreessuu dandeessu jechuudha yaada keessan irra dhaabbannee hojjenna kanaaf amma gama viidiyootti haa darbinu okay viidiyoo charratti yoo deemnu jechuudha jalqaba irratti Play Store seenaa jechuudha viidiyoo kana wanta isiniif agarsiisuu barbaade keessaa isiniif himen jira jechuudha jalqaba Play Store seenaa Play Store kana keessatti jechuudha wantoota barreeffamuu qabantu jira jechuudha wantoota nuti barreeffannu keessaa inni tokko jechuudha maalidha asirratti BD goona jechuudha BD qubee gurguddaadhaan BD goonee yookaan VPN BD qofa yoo jettanis ni dhufa jechuudha kunooti akkuma argitan isa asii kana jechuudha kuno isa diimaa kana jechuudha BD net VPN kan jedhu kana jechuudha kunooti isa kana jechuudha isa kana buufachuu qabdu jechuudha ergasii siimiin keessan jechuudha data yookaan paakeejii fi birrii keessaa qabaachuu hin qabu jechuudha zeeroo ta'uu qaba jechuudha kanaaf viidiyoo kanarratti jalqaba aappii kana buufattu jechuudha kun akkuma argitan isiniif bal'iseen isinitti argisiisa jechuudha viidiyoo kana irratti jechuudha wanti isin biyyoo qabdan VPN kun yeroo hojjetu processii qaba jechuudha processii sanas isinitti argisiisa jechuudha kanaaf processii sanarras deemnee hojjennaa jechuudha yeroo tokko jechuudha data yookaan namni yoo kan isinitti bilbilu ta'e daataan jidduutti muramuu danda'a waan ta'eef haarootti jechuudha seentanii processii salphaadha jechuudha cuqaasuudha qofaan jechuudha haarootti deebisuu dandeessu jechuudha ani fakkeenyaaf amma namni natti bilbilee ture waan tureef amma kanaaf gama kanaan tuqee haarootti viidicha kana eegalchisuudha jechuudha gama kanaan tuqaase jechuudha kunuuti akkuma argitan BD'n kun isa kana jechuudha update godhi jedhaa jira update gochuunis barbaachisaadha jechuudha anis gama kanaan updateing godhaa jechuudha achumaanu kunoo bal'inaan akkuma argitanitti jechuudha footoo yookaan suuraa isaa kan kana qabu jechuudha BD qofa yoo jettanu isiniif fida BD net VPN gootanii barreessuu dandeessu kanaaf anis daawulood godheen haarootti update gochuu barbaada jechuudha isa kana jechuudha haala ittiin godhan keessaa processii tokko qaba jechuudha kanaaf jalqabamee isa kana pending jechaa jira isa kana jalqaba update haana godhu isin immoo install godhu jechuudha install gootanii xumuruu qabdu jechuudha guutuu isaa jechuudha
kunogaa open jedhee xumuree jira jechuudha. Ani fakkeenyaaf jechuudha haarootti jechuudha daataa koo hunda cufeen jechuudha. Akkaataa itti hojjetu adeemsa isaa hunda isiniif fakkeenyaaf ani isuma kan hojjechaa jira mallee naaf hojjechaa jira. Daataa jalqaba ni cufa jechuudha. Ergan kana cufee jechuudha. Haarootti jechuudha aappii seeneen cufaa jechuudha. Aappii kana seenee jechuudha. Update waan godheef jechuudha. Kanaaf isinis yeroo update isin gaafate update gochuu qabdu. Amma kanatti cufaadha jechuudha. Erga cufaa ta'e jechuudha. Isa kan yeroo takka cuqaastu kun akkuma argitan isa bakka kanaa taane jechuudha. Ani fakkeenyaaf asirratti maaliin godhe A2 fast 01 kan jedhu kana jechuudha. Akkuma argitan A2 fast DNS 01 kan jedhu kana barbaaddanii gootu jechuudha. Fakkeenyaaf asuma cuqaastu jechuudha. Yeroo takka asuma cuqaastu jechuudha. Yeroo kana cuqaastan as keessa seentanii jechuudha. Kanneen an argadde kun fakkeenyaaf an kiyya fakkeenyaaf yoo argitan kun A2 fast DNS 01 kan jedhu. Kun as keessa amma sarchii kana keessa jechuudha. Jalqaba isin keessa waan ta'eef isin akkanatti ol baaftanii jechuudha. A2 fast kan jedhu kun olaala asirratti kan argitan kana jechuudha. Kan 2025 jedha jechuudha. Asumarratti akkuma argitan new method jedha jechuudha. Meetodiin kun meetodii haaraa waan ta'eef kun kan darbeedha jechuudha. Akkasumas barabaraan update godhamaa waan dhufuuf aappii keessanis update godhaa isiniif guutamaa jechuudha. Kanaaf A2 kana cuqaasnee irratti guutanne ofumaaf kun jechuudha. Kunis fast DN globally ta'a jechuudha. Fast DN globally dha jechuudha. Kun fast DN global free kan ta'e kana jechuudha. Free kanarra geessitu jechuudha isa kanas. Erga kana cuqaastanii xumurtaniin booda jechuudha. Ergasii daataa keessan bantu jechuudha. Gaggootanii jechuudha. Daataan keessanis maal ta'uu qaba? 4G ta'uu qaba jechuudha. 4G ta'uu qaba. Akkasumas paakeejii qabaachuu hin qabu. Wantoota kana isiniif himeen jira jechuudha. Paakeejiis qabaachuu hin qabu jechuudha. Erga kana xumurreen booda start kan jedhu kana cuqaasna jechuudha. Start kan jedhu kana ergasii piroosesii tokko kan inni isinitti argisiisu barbaaduutu jira jechuudha. Piroosesii kana fakkeenyaaf amma ani open godhee stop jechaa jira jechuudha. Amma kun wanti na dideef jechuudha. Daataa kana haarootti cuqaasnee jechuudha. Bannaa erga bannee iddoon isin ilaallachuu qabdan iddoo kana jechuudha. Local IP kan jedhu kun akkuma argitan amma asirratti stopping kiyya kun greenii ta'ee jira jechuudha. Sarkiliin isaa greenii ta'ee jira. Yeroo kana nuuf hojjetee jira jechuudha. Nuuf hojjechuu isaatis maalan beekna jechuudha. Reetiin kun sosso'aa jira kun akkuma argitan asirratti zoom godhin isin argisiisa kunoo reetiin kun sosso'aa jira. Wanti biraa ammas hojjechuu isaa inni beektanii local IP kan jedhu kana kan 10tti aanee jiru kana argitumi kan 10tti aanee jiru kana 184 jira jechuudha. Yoo kan 100 gadi ta'e hin hojjechaa hin jiru. 100 ol taanaan jechuudha 180 ወይ 170 ወይ yeroo isa kana seenee hojjechaa jiraachuudha jechuudha. Akkasumas wanni biraa kan ittiin beeknu asitti connected jedha jechuudha. Connected jedhee iddoo kanarratti maal garsiisa? Magariisa garsiisa. Erga kana nuuf xumureen booda reetiin keenyas deemaa jira beeknee booda baanee jechuudha Facebookii seenna jechuudha. Facebookii seenneeti Facebookii keenya seenneeti jechuudha. Laallaa jechuudha akka inni hojjetuuf kana jechuudha ilaaluudhaaf fakkeenyaaf ani Facebookii kana seenee laala. Facebook kana irratti jechuudha iddoo search kana ilaalleeti eeggannaa jechuudha. Kun akkuma argitan Facebook koonaa fidee jira jechuudha. Kun Facebook kiyya irratti hojjechaa jiraachuu isaa kanatti beekna jechuudha. Karaa kanaan nuuf hojjeta jechuudha. Kanaaf erga kana hojjete jechuudha TikTok seenuu dandeenya fakkeenyaaf jechuudha. Waliin booda wantoota feetan buufachuu dandeessu jechuudha. TikTok ilaaluu dandeessu akkasuma YouTube daas wanta feetan ilaaluu dandeessu jechuudha. Aappii kanatti fayyadamtanii jechuudha. Kunooti aappiin kun salphumatti nuuf fida jechuudha. Kanaaf jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo jechuudha. Haalli itti hojjechaa jiran kunooti haala kanaan wantoota feene ilaaluu dandeenya jechuudha. Wantoota nuti ilaaluu barbaannu keessaa jechuudha. Kanaafuu jechuudha isinis jechuudha haala kanaan buufattanii jechuudha ilaaluu dandeessu. Kana jechuun barattoonni keenya hedduun isaanii jechuudha isin barbaachisa waan ta'eefiin kana isiniif qopheesse jechuudha viidicha kana. Kanaafuu viidiyoo kanarra dhaabbattanii jechuudha kana buufattanii jechuudha hojjechuu dandeessu wantoota feetan buufattanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaafuu har'aaf viidiyoon qabadhe kanuma jechuudha. Yaada biraa akkasumas wantoota hojjetamuu qaban tokko kan qabaattan yoo kan jiraatu ta'e koomentii jalatti jechuudha nuuf barreessaa koomentii keessan ilaaluudhaan jechuudha. Koomentii keessarra dhaabbannee jechuudha deebii isiniif kenninu tokkos yoo kan jiraatu ta'e isiniif kennina jechuudha. Kanaafuu viidiyoon har'a nuti hojjenne kana fakkaata jechuudha. Haga viidiyoo kaanii wal arginutti nagaan nuuf tura.